gabbee jiruuf hawaasa bal'aa kana taa'ee osoo hin taane dhaabbadhee dhiifama gaafachuu barbaada. Ammootu dhiifamni gootummaa fi hayyummaa ta'uu waan itti amaneef malee injifatamuu sodaachuu waan jedhu sun akka nageessa hin jirre amanuu danda'uu qabdanii. Hawaasa koo bal'aa ummata Sikkoo fi Mandoo keessattuu ummata Sikkoo fi Mandoo ummanni Arsiin ani akka Arsii tokkotti Arsii warqii ta'utti amana. Shamarri Arsillee shamarran keessattuu kabajaan jaalala qabdan adaba qabdan adabni keessan sun akka jiru sirritti waan beekuuf duraanis waan beekuuf gaafa haasawsan illee haasaan sun isiniin ilaallatu garuu waan isinitti fakkaateef ani mootu dhugaa keessan isiniif galchee hawaasa koo bal'aa ummata Arsii shamara ta'ee dhiira ta'ee dhiifama isin gaafadhee jira. Dhiifama wanti caaleen jiru dhiifamni gootummaadha. Dhiifama guddaa naaf godha hawaasa kiyya. Namoota na dogongorsiisan ammallee dogongora isaanii jalaa hafee jira. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessan koppiliin godha daqiiqaa gabaabaa haasa'u yeroo dheeraa haasa'uu hin barbaadu daqiiqaa gabaabaa haasa'uu barbaada. Dhimmi kiyya har'aa kun namoota hunda waan ilaallatuuf namoota hunda akka bira ga'u barbaade namoota hunda bira ga'u waan barbaaduuf maaliif sababa kiyya namoonni waqqafamuu qabu dhimma irraa haasa'u hundaayyuu asuma irratti fixadhee deemuu barbaada. Namni kun akkuma viidiyoo waraabbatu jaalatan viidiyoo waraabbadha. Kun immoo akkuma bartan gamaaf gamana walitti hidhaa sun rakkoo qabu anyways. Hundi keessan koppiliinkii godha. Koppiliinkiin inni irrata namoota baay'ee biraa akka ga'uuf koppiliinkii godha. Koppiliinkii godha. Koppiliink haasaan kiyyaarraa kan isa xumuraati waan ta'eef dhimma ajandaa dhuunfaa kiyyaatti ajandaa waa'ee anaa fi haasaa miidiyaa ilaallatu kana booda kan xumuraati kun kan xumuraati jechuudha. Hundi keessan koppiliinkii qofa godha. Koppiliin namootumatti sheer gootan keessayyuu namoota mana banatanii yeroo baay'ee haasaan waan isin ajaa'ibu haasaan kiyya kanarraa ajandaa barbaaddotaaf oduu gaddaati. Hawaasaaf anaaf garuu oduu gammachiisati jechuudha. Warra ajandaa barbaaduuf oduu gaddaa qabadhee dhufe kan baay'ee isaan gaddisiisu garuu hawaasa bal'aa saba bal'aa ummata kabajamaadhaaf immoo gammachuudha. Anaafis gammachuudha jechuudha haasaan kiyya kanarraa. Hundi keessan koppiliinkii naa godhaa kan isinii jedheef namoota bira haa ga'uuf malee baay'inni namaa ana bira jiraachuu dhiisu I don't care irraan kaadhu maaliif geemii wayii taphachuuf hin deemu. Wanti ana haasa'uuf deemuuf haasaa hunda namaa ilaallatu waan ta'eef hatta Oromoota kutaa 11 warri arrabsaa jirtan arrabsaa rakkoon qabu galatooma. Dasna yeroo na arrabsitan maaliif jennaan nama tokko nama dhuunfati irraan kaanne eeyyamamaadha. Isinii galee garuu mootu haasaa kiyya erga xumuradhee booda kagaabbuun gaabbaa kasheena'uun sheenaa kan itti fufummoo itti fufaa jechuudha. Kun dimokiraasii nama dimokiraasiitti amanu nama dirqamaa fi mirga kiyya adda baasee beeku. Mirgi kee maalii dirqamni kee maalii adda baasee waan beekuuf baay'ee irraan kaadhu arrabaa fi waan adda addaa kana jechuudha. Egaan yeroo dheeraa fudhachuu hin barbaadu. Ani sa'a dheeras haasa'uu hin danda'u. Haasaa baay'isullee hin jaalladhu. Gaggabaabsee haasa'uu barbaada jechuudha. Dhimma dhiheenya kana miidiyaa hawaasaa fudhatee namoota gurguddaa qaanfachiisee namoonni akka miidiyaa jibbantaa isee dhimma guddaatu deemamaa ture. Keessayyuu dhimma kiyyaa fi dhimma hawaasaa jidduutti waan baay'eetu deemamaa ture. Sabni na jaalatu sabni na kabaju kan na gammade kan natti muufate akkasumas kan na gorsee fi kan waa tokkollee hin jedhin kan dubbiin gira itti galee callisee taa'e baay'ee jira jechuudha. Isarratti namoota na qunnaman dabalatee namoota na hanaasaanii namoota na gorsanii namoota natti ka'anirraa madaalee gamaggamee gamaa fi gamanatti waan qabadhee isiniif dhufe tokko jira. Egaan dubbii yoo baay'isan dubbiin baay'atteef harreetti hin fe'u jedha Oromoon. Amma dubbii takka takkaan akkana dubbii akkanaatu akkana ta'e jennee keessa seennee zarre wanti biraa dhalatuu danda'an illee miira kiyya dhoorguu dadhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf maaltu yoo gongore ka jedhu viidiyoo tokko hojjedhee jira reef YouTube irratti gadhiisee eenyutu dharaan
maqaa kiyya xiqqeessee eenyutu mootuu dhugaa qaba kan jedhu viidiyoo san irraa ilaaltanii hubachuu dandeessanii yoo amma takka takkaan keessa deemee viidiyoodhaan ijoollee shamarran Arsii kallattiin jedhee arrabsisuun yoo jiraate anatu isiniif adabama jechuudha. Hundaafuyyuu dhugaa fi dhara viidiyoo san qabadhee waan amma yoo isinii dhiyeesse yeroo dheeraa fudhatu gaafata. Zirzirii keessa seenanii gamana gamas jedhanii xawalwaallachuu fakkaata yookaan warwaachuu fakkaata. Amma walumaa galatti ani kanin dubbachuu barbaadu warwaachuu yookaan immoo haqa kiyya naa kenna yookaan haqa keessan hoodhaa yookaan akkana ta'a akkas ta'a miti. Ani saba bal'aa irraa dhaladhe dhiifama gaafachuu dhufe. Dhiifamni kiyya immoo akkamitti jechuu dandeessan namoonni gariin injifanne harka kennachiifna jechuu dandeessan akkasii miti. Wanti dhiifama gaafachuuf na kakaase guddaan ani Arsicha ilma Arsiiti Arsii irraa dhaladhe maatii safuu fi duudhaa qabu irraa dhaladhe haasaan ani namoota na arrabsan irratti deebisee haasee sun Arsii madaaluu ilma Arsiitirraan eeggamu safuu Arsii keessaa nama baasa jechuudhaan koomentii bana haasaani safuu Arsii keessaa nama baasa jechuudhaan gorsaa fi anillee taa'ee gaafa of ilaalu dhugaadhaan miidhamee jira. Miidhama kiyya san garuu miidhama kiyya san keessa kiyyatti dhiisee haasaa safuun eegganne namoota badaan badee nama balleessa jedhan siigalee namoota badaatu namoota argitee guddin isaanii gaarii hin taanetu gariin gareedhaan wal ijaaree waasaappiidhaan hin beekarra ga'ee jira. Uummata garee waasaappiitii wal ijaaree miidiyaa irratti sa'a 24 viidiyoo kiyyaa fi suuraa kiyya fayyadamanii arrabsaa turan wajjin xiqqaadhee gadi bu'ee arraba safuu isaan eegganne. Kanani takkaa yeroo namni jedhuyyuu itti saalfadhu ofii kiyyaafu maali kun ilmoo safuu hin qabne namaan jechaa ture akka ani haasaa saniif kaka'u na taayisanii afaanii waan badaa na baasanii jechuudha. Wanti badaan afaanii na bahe akka ummanni jedhu san osoo hin taane ani namoota kallattiin na arrabsan san irratti xiyyeeffadhee afaan badaa dubbachaa ture. Walumaa galatti hawaasa koo bal'aan Arsii dabalatee Oromoon kutaa 11 afaan an haasa'e sun eenyumaayyuu akka hin madaalle ofii kiyyaa amanee waan jiruuf ani garuu kallattiidhaan nama tokko irratti yoo namoota dhuunfaa malee kutaa irratti xiyyeeffadhee waan hin jirreef namoonni isinitti fakkaati rakkoon qabu amma namoonni ani waan isin arrabse yookaan kutaa Arsii saba bal'aa kana ummata warqii ummata addunyaa irratti warqii fiduu osoo hin taane akka warqiititti ilaalamu kana xiqqeesse isinitti fakkaatee fi namoonni bakka ani ittiin na beeytan san biraa na dhabdan akkasumas ammootu namoonni lakkireedii namoonni dhuunfaa kun si balleessuuf waan kana godhanii si balleessanii haasaa si madaalli keessaa fuudhanii hin balleessite naan jettan haasaa keessanii fi kabaja keessan hunda itti amanee sinii galee hawaasa bal'aa na jaallatu kanaaf jedhee kan na abaare kan nan abaarre akkasumas hawaasa bal'aa safuu duudhaa keessan balleesse an ilma Arsee ta'ee jechi sun na keessaa bahuu waan itti gaabbee jiruuf hawaasa bal'aa kana taa'ee osoo hin taane dhaabbadhee dhiifama gaafachuu barbaada. Ammootu dhiifamni gootummaa fi hayyummaa ta'uu waan itti amaneef malee injifatamuu sodaachuu waan jedhu sun akka na keessa hin jirre amanuu danda'uu qabdanii. Hawaasa koo bal'aa ummata Sikkoo fi Mandoo keessattuu ummata Sikkoo fi Mandoo ummanni Arsiin ani akka Arsii tokkotti Arsii warqii ta'utti amana. Shamarri Arsiillee shamarran keessattuu kabajaan jaalala qabdan adaba qabdan adabni keessan sun akka jiru sirritti waan beekuuf duraanis waan beekuuf gaafa haasa'u sanillee haasaan sun isiniin ilaallatu garuu waan isinitti fakkaateef ani mootu dhugaa keessan isiniif galchee hawaasa koo bal'aa ummata Arsii shamara ta'ee dhiira ta'ee dhiifama isin gaafadhee jira. Dhiifama wanti caaleen jiru dhiifamni gootummaadha. Dhiifama guddaa naaf godha hawaasa kiyya. Namoota na dogongorsiisan ammallee dogongora isaanii jalaa hafee jira. An akka nama dhuunfaa tokkotti kan ammoo kan godhuuf hawaasa na jaalatu hawaasa na kabaju gammachiisuudhaaf wanti hawaasa ofii gammachiisuu caalaa nama gammachiisu hin jiru. Maaliif jennaan hawaasni bal'aan Oromoo maal jedhee mammaaka hawaasni sitti jiguu mannaa gaarri sitti jiguu wayyaa jedhan sinii galee kana gaafa jedhu maatii gaarii qabaan amma akka dhuunfaa kiyyaatti maatii gaarii qaba. Haasaa fakkeenyaaf samoona fayyadame san namoota dhuunfaa haa ilaallatu malee fakkeenyaaf
shamarran na arrabsitu wasakoota akkanaa ajoota akkanaa kan jechaa ture suni hawaasa akkan ilaallanne irra deebi'ee isin beeksisa. Isumaayyuu afaan kiyya keessa jechi beesun anuu yeroo deebi'ee of dhageeffadhu na jibbisiisa dhugaa isinii mataana. Maaliif haadha urgooytu, obboleettii urgooftu, maatii urgooftu, gosa urgooftu, ganda urgaayaa fi Oromoo urgaa irraa dhaladhe. Wanti ilma namaa ta'e hin dogongorre hin jiru baay'isawee. Dogongora san immootu obsa yeroo dheeraa obsitee wanti tokko yoo as nama ga'e afaanii waa nama ba'a. Maaliif jennaan obsi daangaa qaba jira keenya. Namni amata tokko guutuu taa'ee gaafa si abaaru lakki har'a baratanii har'a ifatanii dhiisanii bor ifatanii dhiisanii jettee gaafa as si ga'e waan jettu wallaaltu. Nama ajjeesuun maal irraa dhufa jalqaba irratti? Nama ajjeesuun maal irraa dhufa jedhan? Nama tokko obsitee fi gaafa obsisuun daangaa sitti darbe shayxaanni si dogongorsee nama sana ajjeefta. Achi booda erga ajjeefte booda yoo mana hidhaa seente yookaan immoo qabamte hin gaabbita deebitee maaliif ajjeese tuffadhee dhiisuu qaba ka jedhu fa'a nama keessa dhufu. So anillee ilaalcha akkasitti waan laaleef ummata koosikoof mandoo ummata kabajamaa ummata warqii irra deebi'ee isin saba kabajamaa saba jaallatamaadha. An dura saba kabajamaa jaalatamaa ta'uu keessan nan beeka. Isinitti isin buune waan isinitti fakkaateef ani yoomiyyuu sabaaf kabaja qaba. Miti sabaa miti an namni nama yoo ta'e namummaa namaatiif kabaja guddaa qaba. Respect ilmaan Oromootiif ani akka argitan kanatti jiruu kiyya keessatti nama arrabsee hin beeku. Jiruu kiyya keessatti daangaa namaa darbee hin beeku. Jiruu kiyya keessatti taasaa safuun na keessaa hin bahu. Ani yoo xiqqaate yoo danda'e saba kanaa sagalee wayii ta'u yoo hin dandeenye immoo mata makiyya bakka buusee qoosa adda addaa fayyadamu ummata bashannansiisu kana ture. Hawaasni kiyya kanaan na beeku kaleessa gaafa arrabaan na arguu natti muufatte. Hawaasni baay'een yaareedii simata haasaa sanaa se'e. Ustaazonni baay'een simata haasaa sanaa se'e gaafa naan jedhan hin qaanfadhe dhugaa rabbii. Maaliif jennaan naan hin madaalu hin beekaani sirritti. Haasaa naan hin madaalle dubbadhe kanumaan isin jedha hawaasni kiyya kabajamaa fi jaalatamaan namoonni amma boodas na arrabsitan ani isinirra laalu barbaadan abaara barbaadan dhiisa ani saba kanaaf jedhee waan barbaade waan godhuuf sabni kun ani lafa ta'ee fi isaan nama ta'anii yoo narra deeman mirga guutuu qabanii jechuun wanti saba caaleen jiru wantummaan nuti jiraachaa jirruuf saba kanaaf jenneet dhugaa dubbanna taanaan. So amma akkuma viidiyoo arrabaa mummuranii gamaaf ganamaan facaasaa turtan san dhiifama kiyya kana fuutanii namoota natti muufatan biraan akka naageessan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Hundi keessaniyyuu namoonni yaada qabda yoo jiraattan daqiiqaa muraasaaf yaada gaggabaabaa isinirraa fudhaa. Galatoomaa ulfaadhaa na of kolchaa arrabbiif jecha isinii dhiise isinillee yoo dandeessan rabbii keessanii jecha naa dhiisa yoo mootu naa dhiisuu baattanillee ani ofii kiyya dhiisee jira. Ani isin naa taatan ani isinii ta'uu baadhullee yaada keessanii jedhee ustaazi keenya. So galatooma ulfaadha kabajama I love you all nama hunda isin jaalladha. Ani namummaa keessanitti amana malee maalummaa fi qabeenya fi maaliin nama madaalu. An namummaan nama madaala nama ta'eetiniin akka namaatti yaadda taanan ani namummaa kee qofaas si madaala. Ulfaadha kabajama gastii namoonni seenuu barbaadan daqiiqaa muraasaaf yaada keessan kennadha. Namoonni muufiin irraa qabaattanii keessa keessanitti wanti ustaazaa miti malee jechuudha. Guyyaa sadii san hin geenye alhamdulillahi rabbil alamin sila rabbina dhiisu garuu amma rabbina dhiise jedheen abana gastiini maana dide dhiiro ayyee kotta seena ooma warri kennaa nu kennitan. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Redisha. Oh. Bannaatiin ani amma kun dhiyeenyuma kana bare ispoortii illee jalqabee beektaa hidhadhee dhufuu barbaada waan ta'eef baga baatee deebite. Wanti uummanni kan keellee sirraa barbaade kanuma akka ati nama gaarii ta'ee fi akka ati nama arrabsine miidiyaa irratti waan si beekaniif uummanni kunis sitti mufate malee waa biraatii miti. Galatoomii ulfaadhu siin jedha akka ofiin bulaayetti. Galatooma kabajama. Namoonni hundi keessa yaada kennadhaa dhiifama namoonni gariin gastii guutee eebaluu dadhabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkanattiin si beeyna kun Redisha.
No kana sirraa barbaanne malee dhiifama gaafachuun sodaa miti wallaalummaa miti hayyummaadha. Namni ni dogongoraa namni yeroo miira keessa seene waan barbaade jechuu danda'a. Garuu dogongoree dhiira jechuun nama jechuun kadeebee dogongora ofii kaafatee kanumaa sirratti duulaa turre nuti dhiifama nullee haasaa tokko tokko yoo sitti balleessine ta'e dhiifama nu godhi atis hambaan booda akkuma gaafa sirra dubbannu sirraa hin dubbanna waan ta'eef galatoomii dhiifama gaafachuu keetiif kanuma sirraa barbaanne amma viidiyoo kee laxxafnee dubbataa turre ulfaadha siin jedha.